والله اوف. يسكي من دبت مالي وسوق الدامان دباتي دبت كده لقى إنسان. والله يعني يوقو أرمنو نك نعرف كان فوده وند درب فوده درب سبب ده ثاني ما لنينو تركين كل جبر. والله بيجت برد بيجت هنا تعبتني هنا تدران يوقو يقولوا ماني هذا والله لازم يسووني هذا جيت تجارته كيف حتى نانجر بوليس في ينقهه وريت السني أنا وريت السو نمني وريت السوني بيرانا فكاته كيف حتى نانجر مالا يو بيجي ناني بيتنيني وري بيجي وري بيجا متى تقول توري الإيرا حتى في الدمالة هوري ما كان نوجي نتيجة نانجر أما بوليس في يكون أنا هوري ما كان يسوي تسو كيف حتى وقبضيرك كوفيا باقي يعني فودا كوفيا باقي أما تقول أتوني فودا هندكا يو دابولين جراتي يو بدين اللي جراتي واسم كوتي فيدي مالا يو كيسا خاي مالا يو سلمو متى تيجي imbu kan bu malah jo mata rajawan teh imbu kita hasil bedeni suris imbu mata makan erga mata god turi mata kaya sawatnya teh ini orang berkhabat turi mata sanujnya teh akasin hati sisan durabiyat wallahi قاب تقول ما كم قريب بيتني ما لا يربى يانجرو بدين خلا بدين ورا بيجان بيتني مري إيرا خلا أبغى كنا أفهم بدين إذا سام مري أكنا إيرس إيرا تا مري أفرين يبوجس سامبودا شيشني ولا نكور بيجت شيشني وكورنا كيلو كاسي مود إنا ما كم حركي سار إيرا أكم قريب بيتني منا يبغوا كنا أركني بدين أسن بوبا كان الرجل كبير حاجة سيد إيرسي وفتح وحيد سجكاي إذا اللي كان هفور إتجاه سبوبا ما كان يسوي جنات والله وبالله سونيس أكسم بوبا كيوجي وهتك إبلنا من كم برسا سبحان الله والله لازم كوب بلوكتا يبوبا اللي فارا يتسلكو اللي من الكوب سنو فولو نقافة تابناتش سنو لما عرب صافولو نقافة ايه والله شوفتي مدامي كنت اما هنا تميك اركاك ابى شوف يلا شوف والله سنشوفي سنبرادي معك يلا أجيكي تويا جيكا ما تعرفين سيئ بس قال نروح ولا شو نجات بقولوا لي تشوف akan dah sendiri ni puri mati ya kan uji tadi
Wai Rabbi ya salage kopla. Purring yalle desi sinjela na fakkat. Purri wai. Kaboban nama najjesin kamatan nama najjesin purri nama najjesan. Yalla naga ta wallahi kala sai sun gyara da sun kabaja boda wai da chana in badina sai ta Laddaa fi kaddaama dalaguuf biyyaa baate ornaan jettan kaddaama dalaguuf biyyaa bahe xiyyaara abbaa kiyyaa haa dhuufuu barbaadda immoo maktaba abbaa kiyyaa keessa taa'eetiin kursii akkanaa godhuu barbaadde. Wanti akka kaddaamaa maaltu jira? Riyaala 2,500 isintu naa kafalaa? Riyaala 2,000 isintu naa kafalaa? Ni jira wanti akka kaddaamaa. Biyya abbaa kiyyaa dhufe isinitti fakkaatee biyya abbaa kiyyaa dhufe dhiisee wanni dhufeef kaddaamaa dalaguuf dhufe. Wanta akka kaddaamaa inuma argama jettanii fi amma isin kaddaamaa tuffachuuf kaddaamaa dalaguu dhuftee kaddaamaa dalaguu dhuftee kaddaamaan dalaguu dhufe makiinaa oofuus yoo taate gabbahee dhoofa waan natti dhufe hunda niin dalaga hin tuffadhu dalagaa. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyiseetu kan taatan hunduma keessa bakka jirtanitti nageenya koo kan jaalalaa isin haa gobsanii jecha har'a viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turaadha. Viidiyoo kana share like gochuudhaan namoota hedduu biraan akka geessan jaalalaa fi kabajaanan isin gaafadha. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaate akkuma jalqaba irratti dhaggeeffachaa turtanitti viidiyoo naafiti jechuudha. Egaa jechuudha namoonni jechuudha naafini mana madaamii hojjettee akkamitti mana madaamii hojjechuu dandeesse jettanii wantoota tokko haasoftan namni kamiyyuu jechuudha namni hojjetu malee hin jiraatu hojjetu malee nyaachuu hin danda'u namni fayyaa qabu tokko immoo jitu wanti teechisee nama harka namaa isa eeggachiisu hin jiru. Warroonni akkas jettan isin maal warroota akkas jedheef jechuudha warroonni naafi mana madaamii hojjetti maal mana madaamii hojjetta jettan isin maal hojjettanii nyaattanii isin hojii malee jiraattanii isin akkamitti jiraattan kun gaafidha. Egaa namoonni jechuudha namoonni tokko jechuudha waan dubbatuu fi waan dhaggeeffatu tokko adda baasee beekuun barbaachisaadha. Waan tokko jechuudha osoo hin dhaggeeffatiin osoo maalummaa isaan bariin asuma keessa micoo kana kushiina keessa dhaabbattee arganiidha. Mana madaamii hojjette jettanii dhuftanii kaattanii ishii jalatti dubbachuu hin qabdan jechuudha. Maaliif namni kamiyyuu hojjetu malee hin jiraatu. Eeyyeen hojiidhaaf biyyaa baate hojjettee turtesi. Hojiin mana madaamii ishiidhaaf haaraa miti. Osoo nama tokko ta'eeti jechuudha teessee nama eeggattee jiraachuu dandeesse. Kun immoo jitu hojjettee ofiishiitii of dandeesse konfidensi ishiitiin baatee hojjechuun jajjabuun ishiiti jabummaa ishiiti malee yerummaa ishiiti miti. Dhiifama sagaleen addana jalaa cite jechuudha. Eenyumtuu jechuudha hojjetu malee kan jiraatu hin jiru fayyaa qabaatanii hojjechuun immoo jitu fokkinaa miti. Kanaafuu namni tokko immoo namni hojjete tokko immoo jitu hojii isaadhaa ta'e jechuudha. Mana madaamitii miti qaysiraa hojjete yoo bule dhagaa baatee yoo bule waan fe'e yoo hojjete hojii tokko anaanaa ta'e taanan waan barbaade yoo hojjete anaa fi ana tokko beeka malee namoota biraa abalin mana akalee hojjete abalin mana akalee akkasitti hojjete jettanii wanti ishirratti isin haasofsiise hin jiru. Sijjammar warroon akkasitti haasoftan ofii keessanuu bakka jirtan ofii hin beektan isiniin jechuun barbaada. Egaa mucayyoo baay'ee naaf jechuudha dhugaa rabbi fakkeenya baay'ee nama gubaziidha. Jabaadhu Waaqayyoon rabbi sagargaaru hojii kee itti fufii ati fakkeenya namaaf ta'uu deemta. Jabaadhu jechuun barbaada. Ani akka kiyya fayyiseetitti dubartii cimtuudha. Dubartii cimtuun immoo jajjabeeffamuu qabdi. Teesseetuma nama eeggattee namni ishii jiraachisuu qabaa dirqama ishiin hojjechuu hin qabdu. Warroonni akkas jettan dhugaa rabbi maal jechuudha gubaziidha hojjettu anaanaa ta'ee jira hojjettu rabbi. Viidiyoon irraa qabadhee isiniif dhiyaadhe asumarratti xumuraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa oola.